Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhiyaanneetiin jirra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun akkuma baratameen waliin tura. Itiyoophiyaan humna ibsaa karaa Keeniyaan Taanzaaniyaatti gurguruu eegaluuf akka jirtu ifa ta'eera. Itiyoophiyaan humna ibsaa meegaawaatii 100 karaa Keeniyaan Taanzaaniyaatti gurguruuf karoorfachuu Biloomberg gabaaseera. Biyyoonni lameen daldala humna ibsaa daangaa ce'ee geggeessuuf waliigaltee erga xumuranii booda gurgurtaan kan raawwatamu ta'uu dubbataniiru. Akka gabaasa kanaatti Daayirektarri Koorporeetii Kominikeeshinii humna ibsaa Elektirikii Itiyoophiyaa Mogos Mokonnon Itiyoophiyaan biyyoonni lameen erga mari'atanii booda humni gurgurtaa kan fooyya'u ta'uu dubbataniiru. Keeniyaa fi Taanzaaniyaa sarara voolteejii ol'aanaa humna dabarsuu fayyadamuun waliigaltee mallatteessaniiru hanga abbaan taayitaa qorannoo Keeniyaa gabaasetti. Waliigaltichi erga xumuramee booda Itiyoophiyaan sarara dabarsuu humna kallattii Walaayittaa Soddootiin kan fayyadamtu ta'us dubbataniiru. Gurgurtaan humnaa gara kaaba Taanzaaniyaa karaa Suuswaa Keeniyaa ni eegalama jedhamee eegama. Jaappaan Itiyoophiyaaf deeggarsa doolaara miiliyoona 11 taasisuuf waliigaltee mallatteessite. Jaappaan Itiyoophiyaadhaaf deeggarsa miiliyoona 11 taasisuuf waliigaltee mallatteessuun himame. Deeggarsi taasifames piroojeektii manneen barnoota sadarkaa lammaffaa naannoo Sidaamaatti hojjetamaniif ooluu ta'a jedhameera. Waliigaltichi ministeera mallaqaa obbo Ahmad Shidee fi Itiyoophiyaatti ambaasaadarri Jaappaan Shibaataa Hirooniin kan mallatteeffamedha. Piroojeektichi naannoo Sidaamaatti barattoota 3,600 ol fayyadamoo kan taasisu ta'uu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Gumiin tiraansfoormeeshinii rakkoo barnootaa furuuf ni gumaacha jedhame. Godina Baaleetti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa kutaa tokkoffaa hanga afuraffaatti barattoota 197,273 fi 273 tarsiimoo dubbisuu, barreessuu fi qayyabachuutti kiyyeeffatee hojjechaa jira. Itti gaafatamaan waajjira barnoota godinichaa obbo Tashaala Dasaasaa akka jedhanitti tiraansfoormeeshiniin barnootaa rakkoo barnoota keessaa furuun qulqullina barnootaaf fooyyessuuf gumaacha ol'aanaa kan ta'u jechuun himan. Tarsiimoon kun rakkoo cabiinsa barnootaa mudate xiqqeessuuf gumaacha ol'aanaa akka qabus eeraniiru. Qabxii barattoota kutaa 6ffaa, 8ffaa fi 12ffaa fooyya'ee qabu galmeessuuf gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa hojiirra oolchuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus dabalaniiru. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 327tti barattoota 207 fi bu'uura baruu 325 keessatti barattoota 33,000 oliif nyaanni dhihaachaa jiraachuus dubbataniiru. Manneen barnoota bu'uura boruu 395 sadarkaa tokkoffaa 475 fi sadarkaa lammaffaa 34tti hojiin baruu barsiisuu adeemsifamaa jiraachuu dubbataniiru. Shakkamtuun mana hojjettu keessaa qabeenyaa fi maallaqa birrii miiliyoona 2 olitti tilmaamamu hattee to'annoo jala oolte. Shakkamtuun hojjettuu mana ishee keessa hojjettu qacaramte manumatti qacaramte keessaa birrii maallaqa miiliyoona 2 ol baasu hattee badde to'annoo jala ooluuf poolisiin Finfinnee beeksiseera. Shakkamtuun kun yakka kanaan dura raawwatte onkoloolessa 22 bara 2017 naannawa Ayaat zoonii 1 jedhamuun beekamu kutaa bulchiinsa Lammii Kuraatti jedhame. Kana hordofuun gocha yakkaa miidhamtoota dhuunfaatiin raawwataman waajjirri poolisii naannoo Meerii Lukee jedhamutti gabaaseera. Shakkamtuun kun yakka kana erga raawwattee booda koondoominiyeemii 6 fi aanaa 14 naannoo Abbaadootti kireeffatte keessatti dhokatteerti. Akka poolisiin jedhutti uffata adda addaa, kophee dubartootaa fi dhiirotaa, doolaara Ameerikaa 18,000 fi qarshii Hindii akkasumas warqee fi faaya adda addaa hattee to'annoo jala oolte jedhame. Kana malees shakkamtuun kun maqaa nama biraatiin waraqaa eenyummaa 2 kan qabdus dubbatameera. Daayirektarri hariiroo hawaasaa poolisii magaalaa Finfinnee itti aanaa ajajaa Maarqos Taaddasaa akka himanitti poolisiin shakkamtuun kun mallaqni biyya alaa harka ishee keessatti argame eessaa akka dhufes qorannoo irra jiraachuu himaniiru. Ministeerri bishaanii fi enerjii Dr. Habtaamuu Ittafaa Itiyoophiyaatti ambaasaaddara Itilii waliin mari'ataniiru. Itiyoophiyaatti dhaabbileen Itilii hojii ijaarsa humna anniisaa maddisiisan irratti hirmaachaa jiraachuun ibsame. Dhaabbileen ijaarsa Itilii hidha haaromsaa fi Kooyishaatti hirmaannaa jabaa taasisaa jiraachuun ni beekama. Kana malees mootummaan Itilii damee bulchiinsa qabeenya bishaaniitiin sirna bulchiinsa qabeenya bishaanii qindaa'aa fi itti fufiinsa qabu hojiirra oolchuuf hojii hojjetamu tumsaa jiraachuun seerameera. Baadiyyaa fi magaalatti bishaan qulqullina qabu waliin gahuuf mootummaan Itilii tumsa guddaa godhaatiin jira. Dhaabbileen dhuunfaa Itilii investimentii humna anniisaa aduu irratti kan hirmaatanis affeeramaniiru jechuun gabaafameera. Itiyoophiyaatti ambaasaadarri Itilii Awugostiinoo poolisii biyyattii isaanii hojiilee misooma enerjii qabeenya bishaanii sagantaa Awwaash tumsa akka jiru ibsaniiru. Oduu biyya alaatiin poolisiin Keeniyaa kaleessa godaantota lammii Eertiriyaa 10 kutaa Laakipaa keessatti to'annoo jala oolchuu gaazexaan Keeniyaa Standard gabaaseera. Godaantonni lammii Eertiriyaa kunneen eegduu poolisii Keeniyaa fi poolisii duraanii jalatti bosona keessaa dhokatanii osoo jiranii to'annoo jala ooluu isaanii gabaasni kun eereera. Lammiileen Keeniyaa 2 to'annoo jala oolaniiru. Lammiin Eertiriyaa kun mana murtiitti akka dhihaatus gaafatamaniiru.
Pirezidaantiin Raashiyaa seera Nikulaa haaraa raggaasisee warroonni dhihaa kallattii Raashiyaatiin waliin lolaa jiraachuu dubbataniiru. Ameerikaan haleellaa cimaa magaalaa guddoo Yukureen keessatti raawwatame hordofuun kibxata imbaasii ishee gama magaalaa Kiyev keessa jiru cufteerti. Washingtan murtee kana kan kennite odeeffannoo nageenyaa argatte irratti hundaa'uun haleellaa xiyyaaraa guddaan imbaasii irratti ni raawwatama jechuun shakkii qabduun jedhame. Bulchiinsi Joo Baayiden Yukureen misaa'ila fageenya dheeraa Ameerikaan hojjetametti fayyadamuun bakka Raashiyaa keessa jiru haleeluuf hayyama kenneen booda waldhabdeen hammaateetiin jira. Biyyoonni doktiriinii Nikulaa haaraa raggaasifamee miseensota naatoo osoo hin taane miseensota isaatiin kan deeggaraman ta'eera. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin haleellaa Mooskootti raawwatame haleellaa waloo jedhanii tarkaanfii fudhatame irratti haaloo ba'uufis doorsisaniiru. Sababa kanaan biyyoonni dhihaa imbaasii Kiyev keessa jiru cufaa jiraachuun himame. Ameerikaa malees Xaaliyaanii fi Giriik imbaasii isaanii kan cufan yoo ta'u, Faransaay hojjettoonni imbaasii isaanii of eeggannoo dabalataa akka godhan dhaamteerti. Torban hedduuf Raashiyaa, Ameerikaa fi michoota ishee yoo hayyama misaa'ela biyyoota dhihaatiin deeggaraman gara Raashiyaatti furguggifamu balaa kanaa haaloo ba'uudhaaf kakachuun ni yaadatama. Gaazexaan Raashiyaa irra maxxanfame waliin gaafiif deebii kan taasisan itti gaafatamaan nageenya biyya alaa Raashiyaa Sargee Naarishik biyyoota miseensa naatoo isa deeggaran humnaa namaa fi birootiin misaa'ela fageenya dheeraa sosochoosuun Mooskoo haleeluuf akka jedhan dhagaheera jedhan. Haleellaan qilleensaa sadarkaa amma irra jiruun yoo itti fufee biyyoonni hedduun imbaasii isaanii cufuu fi hojjettoota isaanii baasuu malu jechuunis ni eeggama. Kun osoo kanaan jiru Raashiyaan dheerachuu waldhabdee Yukureenii fi bulchiinsa Baayiden komatteerti. Dubbi himaan biyyattii Kireemlii Dimitirii akka jedhanitti Yukureen meeshaa waraanaa gosa kanaan Ameerikaan dhiyeessite yoo fayyadamte waliigaltee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan albuuda farra namaa dhorkuu ni cabsiti jedhan. Raashiyaan kibxata darbee bulchiinsa Baayiden imaammata guddaa duubatti deebisuu isaatiin albuuda farra namaa Yukureenitti erguu raggaasisuu irratti deebii cimaa kan kennite yoo ta'u, Ameerikaan waldhabdee Yukureen dheeressuuf guutumatti waadaa galuudhaan ibidda kanaaf boba'aa ta'uu ishee dubbataniiru. Hariiroo Ameerikaa fi Raashiyaa ilaalchisee sararri bilbilaa Kireemliin Waayit Haawusitti itti fufuu isaa mirkaneessanii garuu yeroo ammaa sochii akka itti hin qabnes hubachiisaniiru. Ji'oota muraasaaf Washingtan keessatti gita hojii ambaasaaddara hin guutamne ilaalchisee kaadhimamummaan ambaasaaddara Raashiyaa haaraa US keessatti raggaasifamuu fi yeroo gabaabaa keessatti kan ifoomu ta'uu dubbataniiru. Qondaalli kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti qunnamtii sadarkaa barreessaa pireesii biyyoota lamaan gidduutti yeroo dhumaaf yeroo pirezidaantummaa Baaraak Obaamaa ta'uun dubbataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu isinitti himuun kan isin waliin ture Amin Shubbiseeti waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.